obboleessa kiyya obboleettii tiyya na dhaggeeffadhu. Maaliif teesse? Maaliif dhaabbadde? Kay tattaafadhu. Hojjedhu. Yaada kee gara hojiitti jijjiiri. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota jaalatamtootaa fi qaqqaaliiwwan chaayinaala tattaaffii shawuu. Chaayinaalli tattaaffii shawuu wanni inni dhufeef akka namayyuu ka'ee tattaafatuuf kan taa'u kan dhaabbatu akka tattaafatu isin ibsuuf isin irra beekee osoo hin tahin isin yaadachiisuuf chaayinaalli tattaaffii shawuu kaayyoon isaa guddaan akka namayyuu tattaafatu taasisuudhaaf. Jalqaba irratti namootaaf osoo hin tahin nuti mataan keenya akka tattaafannuu fi kanaafuu haa tattaafannu waliin taanee haa tattaafannu. Tattaafachuu jechuun wanta xiqqoo irra jiran takka gara hojiitti jijjiiruuf ceesisuu jechuudha. Ta hojjechaa jiran takka xumuruudhaaf itti tattaafachuu jechuudha. Isinii galaa jiraa miti yeroo lola osoo hin tahin tola kun wanta waa hunda waliin nu barsiisuuf. Akkanaan isin qalbii teessan dura qalbii tootiif hin dhaamaa jira. Kanaafuu kan hin lolaa jiruun isin osoo hin tahin an mataa koo qalbii tootiin. Kanaafuu dhiifama naaf godhaan of falchaa isin jecha chaayinaalli tattaaffii shawuu numa hundaafuu kan dhufeef akka nuti tattaafannuu fi chaayinaalli tattaaffii shawuu kan hordofaa jirtan galatooma. Namni hordofaa hin jirre akka hordofuuf gara isaatti yaama.